Akkam jirtu jenna kabajamtootaa fi caqastoota teennaa odeeffannoo qannaa odeeffannoo gurra ka isin buusu andaan bariisoo areedhiiti. Odeeffannoon teennallee diinonni Oromoo ta'e jedhanii yookiin beekaatuma fakkeessanii irreecha waaqeffannaa sirna gadaa Oromootii fi kan kana fakkaatan irratti duulaa jirani. Namoonni kunneen tooftaalee isaan fayyadaman hordoftoota amantaa Islaamaa isi fakkeessuuni maqaa fi suuraa sobaatiin feesbuukii banatanii olola fokkisaa Oromummaa fi eenyummaa Oromoo irratti duulaa jirani. Hordoffii taasifameen namoonni kunneen ta'e jedhanii halkanii guyyaan hojii kanarratti bobba'anii jiran. Kana qofa adoo hin ta'in namoonni yookiin namni tokko maqaa hedduun feesbuukii banatee nama hedduu if fakkeessuuni hojii kanarratti bobba'uu isaa yookiin namoonni hedduun wal bira taa'anii ergama fudhatanii hojii kana akka hojjechaa jiran gochi isaan yookiin inni namoota hedduu of fakkeessuu yaalan yookiin yaalu yaada isaa yeroo maraa daqiiqaa tokko irratti fi dhimma tokko irratti kennanirraa hubatamuu danda'ameera. Namni yookiin namoonni kunneen Urjii Ahmed, Kadir Daye, Inaas Jamiil, Ibnuu Aliyyii fi kan kana fakkaata maqaa fi suuraa sobaatiin kanneen gocha akkanaarratti bobba'an keessaa isaan duraati. Kanaan durallee basaastonni mootummaa wayyaanee hedduun suuraa goototaa fi qabsaa'ota Oromoo hedduu fakkeessanii sobanii feesbuukii irratti maxxanfatanii maqaa Oromoo jajjabaallee ofitti baasanii qabsaa'ota fakkeessuun basaasaa akka turanillee bira gaamee jira. Bifuma wal fakkaatuun ammallee diinni tooftaa jijjiiratee naqarsa amantii ta'ee dhufee jira. Kana gochuun isaanii Oromoota gama amantaatiin wal shakkii gidduu keenyatti harkisuu fi akkasuma Oromoon baay'ee musliima waa ta'anii fi mootummaa shar'aatiin bulla waan jedhaa jiran fakkeessanii qabsoo Oromoo gara mankaraasitootaatti harkisuu fi olola kana oofaa jiran. Muummichi ministeera Itoophiyaa obbo Haile Maariyaam Dassaaleeny kanaan duratti gaaffiif deebii gaazexeessituu Aljaziiraa waliin taasiseen aki jedhe. Gareen mankaraasitoota amantiilee biyya teenya keessatti maqaa amantaatiin biyya bulchuu barbaadan ni jirani. Kanaaf dhimma amantii keessa seenna jedheenii gaazexeessituu Aljaziiraatiif soba adii calaqqisu deebiseef. Wayyaaneen qabsoo mirgaaf bitaa itti cimee jiru kana laaffisuu fi sababa barbaadataa jirti. Mucaa boo'uuf jedhu jabbiin miilarra ijjatti akkuma jedhamu abbootiin irree namoota sodaatanii fi nama dhugaa dubbatu shororkeessaa jetteenii uummata nagayaa cafaqaa jirti. Namoonni amma maqaa fi suuraawwan hordoftoota amantaa Islaamaa maxxanfatanii feesbuukii irratti as yaa'anii Oromoo irratti ololaa jiran kunneen akka nama dubbii obbo Haile Maariyaam jedhe san mirkaneessaniif fakkaatanii kallattii forfoqaandaa olola isaanii jijjiiranii jiran. Nama foon hin beekne folodaan sobanii jedhaman maaks. Mee otuma ta'eeyyuu namni maqaa jijjiiratee of dhoksee amantaaf wabii dhaabbatu kuni maaliif of dhoksame? Dubbii amantaa dhokaata qabdi. Kijiba namoota kanneenii yookiin nama kanaa asuma irratti baraadhiiroo. Bifuma wal fakkaatuuni gareen kana fakkaatan arrabsoo miira Oromoo tuqan karaa feesbuukiitiin waa amaarri barreesse fakkeessanii afaan Amaaraatiif afaan Oromootiin feesbuukii irratti maxxansaa yookiin poost gochaa turaneera. Gochi farrummaa yookiin gochi suummii diinummaa facaasuu isaanii itti baramnaan dubbii siyaasa addunyaa ammaatiin wal fakkeessuu fi yookiin Oromoo musliima garasitti harkisuuf maqaa amantaa Islaamaatiin eenyummaa Oromoo irratti duula bananii jiran. Kana waan ta'eef namoota ergama wayyaanee fudhatanii Oromoo irratti duulaa jiranii fi ajandaa akkanaatiin deeman kun diina ta'uu beektanii Oromoon kamiyyuu namoota gocha akkanaatiin deemanii fi namoota ajandaa akkanaa hafarsan feesbuukii keessanirraa akka bilookii gootan waamicha dhiyeessina. Kanaafuu qabsoo kallattii maraan finiinsinee itti cimsine kana kan duraa caalaa itti finiinsina. Injifannoon uummata Oromootiif gadaa bilisummaati.